السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftootni Marimaa Alii akkam jirtanii? Isiniin jedha annagaa kiyyaa alhamdulillah. Akkam isin ni jabaattu? Nagaa kiyya wallahi alhamdulillah. Indoo kan azra ya Natu dukkana he amma gaarii fakkaata. Akkam isin fayyaa keessanii? Annagaa kiyya alhamdulillah jajjabaattu. Hojiin akkamii? Afiyaan hundi keessan nagaadhamti. Annagaa kiyya isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kana ilaaltanii daawwattanii jettan like subscribe siyeetu si qayyisan jechuudha. Otoon toqeen share sillee waliif hagoonu homaan akkuma qabu isin jedha. Kaffaltii tokkollee hin qabu dhugaa dubbachuuf እና akkasitti isiniin jedha ijoollee kiyya. Maabiraatiin yoo sanatti ifin jaladhuan እና ibsaan dhaamsee ka'ee እና akkasitti isiniin jedha. Seenaa yeroo daawwattanuu viidiyoo kiyya maatii akkanaaf taatanuu subscribe naaf tuqaa እና hamilee naaf kennaa jechuudha. Hamilee keessan isirraa barbaada. Hamileen immoo laayikii keessan, koomentii keessan bakka dogongora qabaatetti kana sirreessi bakka jedhu jechuudha. እና waan akkasii akkanaaf gootan isiniin jira ወዶቼ። እና ሰላም ወዶቼ እንዴት አደራችሁልኝ? እኔ አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንዴት ናችሁ? እና የመሪማ አሊ ተከታይ ሆናችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ስታዩ ቤተሰብ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ያሉናችሁ ደግሞ ወደ መሪማ አሊ ቤተሰብ ተቀላቀሉ ነው የምላችሁ። ቪዲዮን ስታዩ ላይክ መስጠት፣ ኮሜንት መጻፍ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አበራታቱኝ እላችኋለሁ። እና በጣም ነው የምወዳችሁ እኔ እና በጣም ነው የሚያከብራችሁ። እንደዛ ነው እንግዲህ እና ሼርም አድርጉልኝ እላችኋለሁ። እና ውዶቼ ማለት እቺ በርባዴ ሀራራን ካና ዋይ ማለት ቱሬ ማትድሪንኪያ ማትድሪንኪያ ሀራ ማትድሪንኪያ ሀራ እና ማትድሪንኪያ ሀራ jechuudha. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jechuun maal jechuudha kan jedhu. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jechuun maal jechuudha kan jedhudha wuddoochee. እና warri kasaabeetanis anis hagam beeku inti yaala warri immoo beektan jechuudha komentii jalatti naaf barreessaa. Anis garuu baay'ee hin beeku dhugaa dubbachuuf. እና dhugaa dubbachuuf anis illee baay'ee hin beeku. Haga ta'e garuu itti yaala yoo sirrii hin taane deebiin kan kee akkasii miti. Deebii kana sii kennina. Deebiin kun siif deebii qubsa siif ta'a warri naan jettan jechuudha. Sadarkaan hin fudhadhaa. Warri immoo deebiin kan kee sirriidha, homaa rakkoo hin qabu, deebistee jirta ምናምን jettani galatumaan isiniin jedha. እና kan kanarra hafee gaafiin kiyya akkasii gaamamee obsaan aannan goromsaa dhugaa jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Meme haga ta'e wayitan itti yaala
wanna tokko yoo itti yaalle malee jechuudha argachuu waan hin dandeenyeef itti yaallee maal akka ta'e deebiinsaa maal akka ta'e jechuudha argachuudhaaf itti yaaluu qabna isin jedha. እና obsaan aannan goromsaa dhugaa kan jedhu maa inni laata maal jechuu barbaadeeti mammaaksi kun jechuudha. እና mammaaksa kana hiika biraatiin yoo hiiknu yani hiika biraatiin yoo hiiknu jecha biraa hinnaan bulatti fakkaata hiika qaba. Kanaaf obsaan aannan goromsaa dhuga jechuun hiika qaba. Bicha waan akkasii hiikuu baay'ee hin danda'u dhugaa dubbachuuf mammaaksa namni kana baay'ee naaf hin galtu. Anna haga ta'e garuu itti yaala jechuudha. Anna isinis immoo yoo sirriin taane akkuma duraan isinitti hime komantii jalatti mammaaksi kan keessa sirrii miti jedhaati komantii jalatti naaf barreessaa isinin jedha waddoche. Anna kana fakkaata. Sagalee wayiinitti dhaga'ama. Bubbeen natti fakkaata. Bubbisaa jira. Samola kana immoo afaan Arabiffaatiin raxuuba jedhanii bakka bakkee kanatti yoo baatan jechuudha. Sekendii daqiiqaa tokko fakkaatan bakka jismiin keessa hundinuu ni dafqa waan isin ajaa'ibu. Bakkee dhumatu dafqa qaba ni dafqa hin gubaa fooliin isaallee baay'ee tokko ajaha. Garuu afaan Arabiffaa kanaan raxuubaa jedhanii afaan Oromootiin garuu hin beeku. Raxuubaa jechuun maal akka ta'e warri beektanis komantii jalatti na caafaa isiniin jedha. Garuu ani hin beeku raxuubaa jechuun maal akka ta'e jechuudha. Innaa isatu jira kanaafuu qilleensis immoo bubbeen nu bubbisaa jira. Kanaaf achi ilaalaa namaa inni sagaleen maayinii jedhee isa dhaggeeffataa jira. Innaa ani kophaa kiyyaan jira waan ta'eef goda garuu namni jira ni gubbaa jira. Warri kiyya tasaafaranii jiranii gidduu kana viidiyoo gadhiisaa kanan jiru na tamacha'ee jennaanii jarri waan hin jirreef akkasitti jira isin jechuu barbaadatanii mana karaattillee. Innaa kanaaf ruxuubaa salatu jira isin jechuu barbaadatanii. Amma gara gaafii keenyaatti ceenumree moo akkamoori gara እንትና ከያት ይችላል እንግዲህ akka jedhamutti obsaan aannan goromsaa dhugaa jechuun akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti obsaan aannan goromsaa dhugaa jechuun maal isinitti fakkaata? Fakkeenyaaf akka kiyyaatti akka yaada kiyyaatti jechuudha baay'ee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Akka yaada kiyyaatti obsaan aannan goromsaa dhuga jechuun an deebii naaf ta'a deebii kanan argadhaa naaman jedhee kanan yaadu jechuudha. Deebii naaf ta'a jedhee kanan yaadu obsaan aannan goromsaa dhuga kan jedhu kuni maal isinitti fakkaata? Akka kiyyaatti fakkeenyaaf hamma mana madaamii kana keessa yeroo hojjennu fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf ni kaasaan si dubbadha. Mana madaamii kana keessa yeroo hojjennu madaamiin tokko maashaallah madaamiin gaariin jirti kan isinitti hin dubbanne kan akka obboleettii yookaan akka haadha isiniif taatu jirti. Darbinaan immoo jechuudha. Darbinaan immoo
Ana itti aansuudhaan immoo madaamiin tokko maqaa jira miti ganama kaatee kana qulqulleessistee utuma isin hojjettanuu jechuudha. Kan isiniin ilki isinii qabdee yookaan bakka jira miti kun xuriidha kun qoshaashaadha kana saddaanee akkana gootee xarapheezaa ilaalte bakka waanuma hojjetame irra deebistee kan nama hojjechiistu baay'eetu jira. Namni tokko obsa hin qabu gaala yeroo sana jechuudha kan aaru jira akka kiyyaa jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf ani ija bakka bakkatti obsa ni qabaadha garuu bakka namni waan kan akkasiin goone ati maaf akkasiin goone minaamin waan amma hojjedhee kan hin hojjenne waan amma dadhabbee waa hunda hojjedhee kan akkasiin goone minaamin jettee yoo loltu taate jechuudha. Ani akkasitti obsa hin qabu laa dhugaa dubbachuuf dhugaa hin qabu malsiinti kennaa hojjedheeraan jedha. Achitti isinis malsii waan keenti haa kennitu. Kanaaf obsa achirratti waan hin hojjenne waan hojjedhe tokko yoo isheen hojjenne minaamin jettee bakka waan caqcaqu taate ana asirratti jechuudha. Ana obsa hin qabu gama kiyyaan jechuudha. Garuu namni tokko immoo hin jira gara. Namni uumaan rabbii baay'ee dhabeetanii uumaan rabbii fakkeenyaaf an obsa dhabuu danda'a. Bakka namni baay'een gwaddinyoonni koo obsa qabaachuu danda'anii kan obsa qabus baay'eetu jira kan obsa hin qabnes baay'eetu jira. Isinii gala. Innaa asirratti amma tokko ijoolleen tokko ni argaa dhugaa dubbachuuf fakkeenya madaamii kiyya fudhanneera madaamii fudhadhee jira fakkeenyaaf jechuudha. Wanti warri madaamii jala hojjennu fakkeenyaaf madaamiin keenya yoo nu caqacaqxee bakka waanuma nuun hojjettanii jirtanii waan akkasiin taa'anii badii keenya malee waa mara yeroo nutti dubbattu jechuudha. Waa mara yeroo nutti dubbattu obsa hin qabaannu jechuudha. Garuu tokko immoo maashaallah tabaarakallaa utuu isiin aariidhaan danfitee hojjettoota sanatti dubbattu jechuudha. Hojjettuun ishee immoo maashaallah sabriidhaan otoo sammuusee hin aaree otoo ishee aarte sammuusee of hin banin jechuudha. Sabrii xaxxa waan isiin himte yookiin isa isiin hojjennetti illee ishii irra deebi'ee hojjedha. Isa isiin akkana balleessitti illee ishii badii kan kooti. Maal jedhanii bakka ijoolleen akkasitti badii jira badii sobaa jechuudha fakkeenyaaf obsanii badii fudhatanu jira jechuudha. Kun obsaan aannan goromsaa dhuga kan jedhamu maaliif fakkeenyaaf bakka hojii sana madaamii sana bira jechuudha. Nam tokko yoo sila waggaa lamaaf dhuftee haga waggaa lamaatti obsee sabaree hojjedha yoo jette kun obsaan aannan goromsaa dhuga kan jedhamudha. Maaliif ni obsita maaliyyuu haa ta'u rakkina kamiyyuu gadadoo kamiyyuu haa ta'u obsitee keessa baata jechuudha. Kanaaf obsaan aannan goromsaa dhuga kan jedhu asirratti kana jechuudha beektanii. Innaa dabalataan immoo wanna tokko fakkeenyaaf har'a kaanii har'a nuti hiyyeessaa fakkeenyaaf hiyyeessaa wamaan qabnu garuu hojjennee jijjiiramna kan jedhu immoo abdii qabna jechuudha gara fuulduraatti beektanii. Maaliif namni tokko har'a yoo hojjetee fakkeenyaaf hojjetee yookaan qarshii kanallee walitti qabatee qixxee gimmaashii argatee gimmaashii lafa kaayee gimmaashiitti fayyadame jechuudha. Yoo hojjetee ofiin jijjiiraa boruuf naaf ta'u minaamin jedhee obsaan fakkeenyaaf obsaan namni waan obsee akkasitti hin ba'a kan jedhu jechuudha. Obsaan isa har'aa kana keessa darbee isa har'aa kana rakkina akkamii gadadoo akkamii keessa darbee ka borii guyyaan har'aatiif guyyaan boruu tokko miti. Fakkeenyaaf harri dukkana harri nama tokkoof dukkana ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf nama rakkina keessa jiru boruu immoo jechuudha rakkina sana keessaa bahee ifa ta'uu danda'a jechuudha beektanii. Kanaaf namni gadadoo sana obsee jedhee ifa sanatti ni bahaa jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha. Namni hamma beeku mana eega jedhanii
እና akka kiyyatti kana fakkaataa jechuudha obsaan aannan goromsaa dhuga kan jedhamu kanaas ni jira guddoche na obsaan aannan goromsaa dhuga kan jedhamu kana fakkeenya raasni kakkaasee jira kabiraas immoo maayini raayyaadha deebii tokko yeroo namaaf deebistanu deebisuun dura jechuudha yoo itti yaadamee wanni kun ta'a wanni kun hin ta'u wanni kun naaf baasa wanni kun naaf hin baasu jettanii itti yaaddan deebii ta'uu danda'a jechuudha. Na waan akkasiitiif inshallah deebisa qubsaa yoo taanes arganna jennee yaada. Inshallah እና kana fakkaatanitti fakkaata deebiin jechuudha yoo deebinis irra deebinetti yaaluu dandeenya እና haganitti yaalutti immoo jechuudha manzoomaa ustaaza keenya jaallatamaa akkam jaallatamu akkam kabajamu isin affeeraa isin jedha. مسكان يقبوا الله لواحد أي ولد ولد أحد أحد الصلاة والسلام على محمد صلاة سلام يورد إلى يوم الأبد وعلي وصحبه والتابعين وحده لا شريك له. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ لبركة باسم رب الأنعام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بل في ليل والأيام يا قناين ينقيت بهمام بسلام بنبيات الله صلاة سلام يورد باجونا إلى يوم القيامة وطن تحت الظلام قال النساء وحده ولا شريك له. لك الحمد ربي يدرسي قلتا بارشو بالبيت بالله إرداتا الحمد لله يا بجل انقيتا ودقوا النار قلني قالت قريتا لك ولا تفبات اللبين قديتا تنساو للرامر كاكم كبت بوتا يا مدينة ونحوال مؤمن وجونيتا زرزر مقترون باينور انيم تلوتا لكن اندوليتا ولا ساوساجه وحده لا شريك له. ودم يهدبات سالشاقر ينبرون حوال انديت اندنبر يعني سفنتك اسلام جنبر يا مدينة ونحوال يدعوا النقر مهاجروችና የአንሳሮች መጣመር የቁርአን ብሔረሰብ ሆነው የመፈጠር የረህማኑ መልእክት ድንበር ለማሻገር ተሐት ظل الإسلام ሆነው መተባበር የአላህ ፓርቲ ነበር መሰረታቸው ወحده لا شريك له. لا إله إلا الله ብቻ ነው ሰበቡ دستور من الله ቁርአን ያነገቡ እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን
በእስላም ስነ ምግባር ተላብሶ የተዋቡ ላኢላሃ ኢለላህ ነበረ ሰበቡ የቀደምት ሙእሚኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሀበቡ አሰልጠኗቸው አሐደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ላኢላሃ ኢለላህ ቃላቷ ትንሽ ናት ወደ እውነት መግቢያ መክፈቻ ቁልፍ ናት ለአደም ልጆች ሁሉ ታወጀ ነፃነት ለዚህ ነው ነቢያቶች የተላኩበት በጃሂልያ ሐያት ጣዖት ከመገዛት መስገድ ማጎብደዱ እንዲቀር ለፍጥረታት ለፈጣሪ ብቻ እንዲሆን መገዛት ማብራሪያው ቁርአን ነው ሊተገበርበት ለመንደር ላንደገረ ሳይሆን ለዓለማት ሕይወት ልመራበት እየታወጀ ነው ወሐደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ በዚህ በአጭር ቃላት የተገለጸበት ምንም አያነሳው የሚዛኑን ክብደት የኢማን መገለጫ ውስጣዊ ማንነት የዘር የመደብ የጎሳ ልዩነት የዚህ አዋጅ መጣ መንጭቆ ለማውጣት ለጥቁር ለነጩ የአንድነት ብስራት የአረብ የአጀም የሀብታም የደሃም ናት የፍትህ መሰረት ለመክሉቅ መክሉቃት የኢማም ምሰሶ ነቅቶ ላመነበት ማመን ነው በአንድ አላህ ላይ ያሻረኩበት ላወቀው ሽልማት ከተገበረው ወሐደሁ ላ ሸሪከ ለሁ አላህ ሂዳያውን ሲቸር ለፈለገው አላህ ሂዳያውን ሲቸር ለፈለገው ቀልቡን ለሻህደተይን ክፍት ያደረገው አላህ ለሚሻ ሰው ሰጥተው ያሳደገው የተውሂድ ምስጢር በቀልቡ ያረገው የከውኑ ባለቤት እና ኡስታዝ ኬኛ ከበጀማ ባየን ጃለዳኒ እገፈቹስ ተይ በቃ ባየ መንዙማ ኡስታዝ ኬኛ ባይነት ተወለስን እንጅላ ከሳና ማርፋን ገዲሰንሌ ከሳና ፋኖሞቲን ገዲሰንሌ ድሳዮ በቃ ደስ ከነማ ጀዱራ ከናፈኒ ሲል አፍሬሬስ እንጅላ ወዶቼ እና ዋይ ዴቪድ ዴቪና ኦፕሳና አንጎርም ሳዶ ከንደሙ አመስ ፈከኝ ከምብራስ ኒፍዳ ፈከኛ ፈ ነምኒ ለማ ኢራሰታው ደበራሰታው እቹዳ ካይ ወሎላ እኒ ተኮ ድበርቴ ወታቴ ድበርቴን ሱን ባየ ጀብዱ ያኒ ጀብዱዎቹን በቃ ያረባ ከነ ዴራቲ ነማ አረብሲቲ ነመቱሙ በርባዲ ፈከኛፍ ጀቹር እሺን ከምብራሞ አረበልህን ዴራቱ tumu nama tumulleen barbaaddu bakka nama obsa sabrii qabdudha fakkeenyaaf akka caaraa ta'anii walitti dhufan jechuudha kan sabrii qabduuf kan sabrii hin qabne jechuudha inna walitti dhufanii akka caaraa walitti dhufanii walitti bu'anii fakkeenyaaf waan tokko irratti bishaan irratti ta'uu supermarketii akka biyya keenya beektanii migullitii keessatti yookaan namni walitti bu'uu danda'a walitti bu'uu jechuun waan fedhe tokko abbaan tokko yoo bitachuu jedhe isheen sun yoo bitachuu barbaadde jechuudha እና yeroo sanatti fakkeenyaaf yeroo sanatti walitti bu'uu waan danda'aniif amma intinaan sun jechuudha isheen arraba dheeratu sun fakkeenyaaf isheen womaa hin jenne sun jechuudha isheen sabrii obsa qabdu sun kaatee wanna tokko sana shunkurtaas haa ta'uu timaatimas haa ta'uu qaaraa illee haa ta'uu jechuudha wanna sana fudhachuuf itti gajjeetti fakkeenyaaf bituudhaaf jechuudha garuu isheen immoo jabduun suni isheen nagareenyaa namoota barbaadu sun isheen sillee wanna sii qabdu sana fudhachuudhaaf harkasii qabdi fakkeenyaaf jechuudha yeroo sanatti bitachuufani jettee gaafatteeni anatu bitataa maaloo tuma qaaraan biraa wanti biraa jiru jechuudha anatu fudhataa anatu maal ta'a ምናምን jettee loluu ni dandeessi yeroo sanatti isheen sun maaliif lontana isitti bu'uu waan hin barbaanneef dhistee biraa kaatiif yeroo sana isheen bitatti garuu isheen sun anatu ashannafe jaynummaa akka qabdu jagnummaa si himatti garuu isheen sunis immoo utuu bitattee hin dandeessi garuu maayinni namni obsa qabu jechuudha obsa qabdu waan ta'eef jechuudha
maaliif isheen kun yoo bitatte amma yookaati ishidhaan wallolte gabaa kana keessatti waltumuutu dhufaa na waltumuutu dhufaa arrabatu dhufaa waan baay'eetu dhufa waan ta'eef bakka biraa yoo deemte wanni sana fakkaatus jira waan ta'eef istee biraa kaatiif jechuudha. Maaliif qarshii qabaannaan wanni sun jira ammas bakka biraa jechuudha gulletii biraa keessa. Akkasitti obsa qabaattee jechuudha. Namitti isii jabduu sana ni mo'attee jechuudha. Mo'annaadhaan gaggeessiti fakkeenyaaf. Innaa kunillee namni laafaan tokkoof jabaan tokko yoo walitti dhufe inni laafaan sun obsa qabaachuu qaba. Inni sun yoo danfee bakka namni tokko yoomni aarii qabu namni bakka jiramti namni tokko uummaadhumaan jechuudha. Kan bakka namatti bu'uu barbaadu nama arrabsuu barbaadu baay'eetu jira. Yeroo sanatti isheen sun immoo akka isheen ta'a jettee yoo waan isiin jettee itti deebistee waan isiin bakka akkuma isheen ta'a jettee jechuun waan sila hin beekne fakkeenyaaf itti kaatee jettee tumamuu dandeessi. Arrafamuu dandeessi yoo kabaja qabaatte kabaja seeraa fudhachuu dandeessi. Fakkeenyaaf kabaja jechuun namni tokko ollaa keessatti kan kabajamu jira. Kabajaan kan jiraatu kabaja jechuun yookaan haadha ijoollee ta'ee yookaan abbaa ijoollee ta'ee nama uummanni fakkeenyaaf uummanni naannoo sanaa waa'ee isaa beekee kabajaan isa waamee jedhu yoo kabajatu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko bakka namni hin taane dhufee kabajarraa fuudhee yookaan arrabseenii ምናምን jedhe kabaja isaa cabseetti jechuudha beektanii. Kanaaf abbaan sun immoo yoo obsa qabaate nama guddaadha. Sabiyyillee ijoolleellee yoo ta'e obsa yoo qabaate akka nama guddaatti fudhatama. Maaliif arraba hin dheerannee nama sana hin arrabsinee namicha sana isanni silasee isa dhahuudhaaf yookaan rukutuudhaaf yookaan arrabsu dhufee yoo jala callise jechuudha. Inni sun inuma dhiisee deema. Inni jallaan sun jechuudha. Inni jallaan sun ni dhiisee deema. Maaliif marsi argataa hin jiru wanna dhiigni isaa danfuutti dubbataa hin jiru waan ta'eef dhiiseera jechuudha. Bakka inni sun inni wanta barbaade waan fedhe yoo jedhe jechuudha. Waan fedhe bakka hin taramte harrabsus maalisa jedhus bakka utuma yaani obsa qabaachuuf malee utuu namicha sana qabe innis ni dhaha. Garuu kabajaa fi maal jedhamu laata? Kabajaaf maal abbaatuuf jala kaa'u maal jedhamu laata? Innaa odoo inni namicha sana yeroo inni isa arrabsu inni illee itti deebisee inni sun deebisee asiif asii walitti deddeebisanii harkaan wal qabuutu dhufa. Yeroo halkaan namni tokko gahee harkaan wal qabe jechuun abbaan sun bakka yoo kabaja qabaate illee kabajummaan isaa sun badeera jechuudha. Beektanii? Yoo immoo akka nama guddaa ta'e yeroo inni arrabsu si arrabsuu hin barbaadu. Ati nama akkasiiti nama kabajamaadha. Maaliyyoo jedhee yoo arrabse maal jedha? Rakkoon qabu ati yoo arrabsite natti hin qabatu arrabni kan kee maaliyyoo jedhee ani garuu si kabaja ati yoo kabaja kiyya dhabdee ምናምን jedhee sabrii afaan nagaatiin sabriidhaan jechuudha. Namicha sanatti abbaa sanatti yoo dubbate inni sila aariidhaan yookaan ni ajjeesaanii yookaan maal godhaanii bakka danfee jechuudha. Itti dhufe sun yoo wanna kana argee dhiisee irraa deebi'aa jechuudha akka keeyyatti gala. Hiikaan obsaan aannan goromsaa dhuga jedhamu akka yaada kiyyaatti isuma kana fakkaata gaashee isiniin jedha. Innaa kana fakkaata. Kabraa immoo kabraa obsaan aannan goromsaa dhuga kan jedhamu durii hin beektanii waa'ee mammaaksa kanaallee baay'ee hin beeku ture. Obsaan aannan goromsaa dhugaa. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jechuun fakkeenyaaf goromsa jechuun kan hin dhaliin fakkeenyaaf hin dhalatti jabbiin suni dhalattee guddattee maal jettee gaafasiin dhaltee obsaan aannan goromsaa dhugaa kan jedhamudha natti fakkaata akka yaada kiyyaatti jechuudha. Innaa kana hundammoo wanni barbaachisu jireenya keessattis ta'ee nama walii galus ta'ee
Bakka hojii irrattis ta'ee eessayyuu yoo deemne mana keenya keessattis maatii keenya wajjinis ta'ee jaarsa keenya waliinis ta'ee faamilii keenya wajjinis ta'ee jechuudha. Namni obsa qabu eessayyuu ni jiraata dhugaa dubbachuuf. Namni obsa qabu eessayyuu keenyaaf nama bineensa akkamitti wajjin obsa qabaatanii yoo jettanii hin jiraattan. Dhugaa dubbachuuf namni obsa qabu bineensi nama in kabajne wajjin nama maali hin taane wajjin fakkeenyaaf nama yeroo hunda nama wallalu wajjiniin isin yoo obsa qabaattan